Ashama akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Beekii Focus. Har'ammoo fiilmii biraadhaan walitti deebineera. Fiilmiin keenya irraammoo 127 Hours kan jedhu. Fiilmiin kun seenaa dhugaa namicha Aaron Rolston irratti kan hundaa'e yommuu ta'u, suuraawwanii fi viidiyoowwan yeroo taateen sun ta'e Aaron Rolstoniin kaafamanii fi waraabaman xumura viidiyoo keenyaa irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Fiilmichi kan eegalu osoo Aaron imalaaf meeshaa isaa barbaachisan funaannatuuti. Aaron bishaan, nyaataaf wantoota yeroo balaaf isa gargaaran kaameraaf saayikilii dabalatee wantoota hunda halkaniin fudhatee imalee eegale ture. Karaa irrattis kaameraa isaan waraabaa deemaa ture. Yeroo booda iddoo bultiin mijaa'u erga ga'een booda konkolaataa isaa keessa ciise. Sanbata xiqqaa ganama keessa saayikilii isaan deemsatti fufe. Osoo deemaa jiruu dhaabachuun kaameraa isaan waraabaa bishaan isaa dhuge. Imalatti fufe. Osoo imalarra jiruu kufe. Iddoo kufe ciisee suuraa of kaase. Imala isaatti fufe. Iddoo saayikiliidhaan deemuun hin danda'amne yommuu ga'u saayikilii isaa mukatti hidhuun miillaan imala itti fufe. Osoo deemaa jiruu namoota lama kan walitti haasa'aa deeman lama alaalatti arge. Innis itti siqee waamee maal akka isaan rakkatan qabate. Isaanis kallattii akka dagatan itti himan. Innis gara isaanii deemuun itti hime. Sana booda dubartoota lamaanii wal baruun imala waliin itti fufan. Dubartoonni sunis aanatti caalaatti tilmaame jechuun waliin falmaa deemu turan. Yeroo muraasa booda iddoo daawwachuuf deemaa jiran sana ga'an. Aaron karaa seensaa akka beekutti immoo itti lixan. Iddichi kan baay'ee nama sodaachisu ture. Dubartoonni lamaanis hedduu sodaatan. Aaron garuu keessa waan beekuuf dhimma hin qabaanne. Aaronis walqicha keessa gadi siqaatee bishaan keessatti kufe. Jarris akka inni nagaa ta'e gaafatan. Innis akka nagaa ta'e itti himuun akka utaalan itti hime. Sodaa guddaadhaan isheen tokko gadi buute. Sana booda Aaron waliin ta'uun hiriyaa ishee akka isheen gadi kuftuuf waamuu eegala. Isheenis gadi buute. Jarris irra deebinee utaala jedhan. Aaron kaameraadhaan akka wal waraabuu qaban itti hime. Sana booda kaameraadhaan wal waraabaa utaalan. Sana booda Aaron jara waliin suuraa ka'uun gargar ba'an akka inni paartii isaanii irratti argamuuf affeera. Innis tole jechuun imalatti fufe. Jarris erga inni deeme booddee Aaronin dinqisiifachuun situ jaallate jechuu walitti qoosan. Aaron osoo deemaa jiru sulula wayii bira ga'ee lixee daawwachuuf itti seene. Muka wayiis ergee suuraa kaafate. Sululicha keessa imaluu eegale. Osoo keessa deemu dhagaa wayii qabatee gadi bu'uuf jedhe. Dhagichas jalaa mucaate. Harki isaas dhagichaaf girgiddaa sululichaa gidduutti qabame. Aaron baay'ee erga tasgabbaa'ee booda ofirraa kaasuu yaale. Garuu dhagicha sochoosuu hin dandeenye. Waan dadhabeef bishaan isaa dhuge. Kompaasii isaa lallatees akka fagoo jiru beekee dubartoota lamaanii silaa iyyee waamuu eegale. Garuu namni dhagee tokko illee jiru. Erga boqoteen booda meeshaalee isaa hunda harka tokkoon dhagicha irra naqate. Meeshaalee hunda keessa haaduu argate. Haadicha fayyadamuun dhagicha soofuu eegale. Utuma soofaa jiruu haadicha harkaa lafa bu'e. Qaqqabeeffachuu dadhabe. Miilla isaanis yaale. Garuu hin milkoomne. Sana booda muka dabsuun miilla isaa qabee haadicha ol fudhate. Sana booda gammadee haadicha finyoon ofitti hidhee dhagicha soofuu eegale. Guyyaatti aanu sanbanni guddaanis bare. Innis ganamaan bishaan xiqqoo qabu irraa hunate. Yeroo booddee dhagaa isa gararraa jirutti finyoo furgaasuu itti darbate. Garuu hin milkoomne. Yaalii yeroo iddoo booddee itti hidhameef. Innis akka taa'umsa mijatutti of hidhe. Erga takka boqoteen booda dhagicha soofuu eegale. Aduunis ba'e. Innis hidhatee miilla isaa aduu keessatti qabate. Yeroo booda kaameraa isaa banachuun of waraabuu eegale. Akkamitti akka danqamee jiru erga dubbateen booda harka isaa kan dhagaa gidduutti hafe sana waraabee bishaan miilileetira 400 qofaa qabus dubbate. Gidduu kanaan caccabaan dhagaa wayii gubbaarraa gadi dhufe. Innis namatu darbaa jira jedhee waan shakkeef gargaarsaaf garuu deebii hin arganne. Halkan sanas diilalli iddoo sana digirii Fahrenheit 46-52 ol keewwatu waan tureef finyoo dabalatee waan qabu hundumaaf xixatuun nyaata muraasa qabu. Nyaatee bultota sirriibaa dammaqe. Dhagaa isa gararraa jirutti fo'aa dabalataa jedhuun dhagicha ofirraa garagalchuu yaale. Garuu hin milkoomne. Yaadanis gara konkolaataa isaa deemee lallaafaa achi keessatti dhiisee deeme yaade. Afaanni waan gogeef bishaan xiqqoo qabu injifate. Sana booda of waraabuu eegale. Bishaan akka fixaa jiruu fi fincaan isaas qodaatti walitti qabataa akka jiru dubbate. Garuu dhuguuf baay'ee namatti akka ulfaatus dubbate. Aduu guyyaatti daqiiqaa 15 argata. Dhagicha soofuu itti fufe. Gidduutti yaada wayii argatee harka isaa erga cimsee hidheen booda haaduudhaan kutuuf yaale. Garuu haadichi kutuuf hin dandeenye. Innis viidiyoo waraabaa haaduu akka isa chaayinaatti hojjetamte hin bitanaa jedhee qoose. Yeroo ijoollummaa isaa osoo yaaduu irramni fudhate. Yeroo booddee dammaqee bishaan isaa dhuge. Osoo hin qadaadiin dhagaa irra ka'uun leensi isaa ija keessa galfachuuf yeroo jedhu bishaan isaa jigee dhangala'e. Yeroowwan hiriyoota isaa waliin paartii qabaachaa ture si'aate. Gidduutti roobni jabaan robe. Lolaan isaas hanga Aaron liqimsutti ga'e. Aaronis dhagicha jala galuun ofirraa dhiibe. Innis irraa ka'e. Sana booda gara konkolaataa isaa deemuun gara manaa deeme. Garuu taateen kun yaada isaa ture. Erga kana yaadeen booda aaree boo'e. Kibxannis ni bare. Aaronis kaameraa isaa banatee erga nagaa gaafatee booda goota jabaa Ameerikaa Aaron Rolstontu haasaa taasisa jechuun haasaa eegale. Akka waan miidiyaa irra jirutti erga takka qooseen booda aduu isaan harka isaa humnaan waraane. Dhukkubbii guddaa itti dhaga'ame. Lafee isaa cabsuu waan hin dandeenyeef ofitti buqqise. Dhiiga isaa afaan isaa jiifate. Bishaan waan fixeef fincaan walitti qabaa ture sana dhuguuf dirqame. Galgala isaa kaameraa banatee viidiyoo yeroo bishaan daakan sana waraaban ilaale. Girgiddaa irratti maqaa isaa barreesse. Osoo dhagicha soofaa jiruu of duubatti waa arge. Baatirii yommuu itti qabu mul'achuu fidde. Sana booda kaameraan ifa guddaa waan qabuuf suuraa kaase. Garuu homaa hin jiratu. Yeroo ijoollummaa isaa yaaduu fi maatii isaa yaaduun dabarse. Sana booda lafee isaa dhiibee cabse. Guddaa gammade. Sana booda haaduu isaa fayyadamuun harka isaa kutuu eegale.
dhukkubbii guddaa itti dhaga'ame. Inni garuu abdii hin kutanne. Itti fufee okkotuu itti fufe. Turtii dheeraa booda harka isaa ofirraa kutata qabu hundaan harka isaa xaxatee mi'a isaa funaannatee iddicha suuraa kaafatee deeme. Holqicha keessaa ba'ee ifa arge. Osoo dhaabbatu gajjallaa isaatti bishaan turee wayya. Fo'aadhaan gara bishaanichaatti gad bu'e. Keessatti lafa dha'ee dhuge. Osoo deemaa jiruu namoota wayii arge gargaarsaaf itti hunda dura bishaan gaafatee dhuge. Sana booda gareen gargaarsa helikoophteraan fuudhanii deeman. Yeroo ammaa kana Aaron Rolling Stone injiinarii fi motivational speaker tapha Between a Rock and the Hard Place jedhamus barreesseera. Fiilmiin seenaa isaa irratti hundaa'e kan ammaan dura ilaalle kan 100 Hours jedhus hojjetameera. Egaa taateen mudate kam keessattuu abdii kutachuu akka qabnee fi fala barbaaduu akka qabnu fiilmii nu barsiisudha. Hanga viidiyoo biraa wal agarruutti nagaatti.